maal jechuudha Sannaayit ishee kanaan dura ani beeku ishuma kanaan dura beeku miti akkamitti uffannaadhaaf jedhee namni tokko akka kana jedha akkamitti uffannaa kolaalee moo uffata yoon jijjiirradhe seen uffata nama akkasiin beeku akkamitti akkas ta'a kun Sannaayitiin nan beeka sirriitti nan beeka Sannaayit hiriyaa kiyyadha garuu uffata akkasii waan uffadheef seentu naan jedhee jira uffata jijjiirrannaan immoo seeni akkamam uffannaaf moo namaaf bara kana keessa uffannaadhaaf moo namaaf kabajni kan kennamu ijoollee mana kanaa sin jirtu ijoollee mana kanaa isheen kan timirtii dhaqxee isheen kan immoo waan hojjettee waan ittiin bullu nu hojjechuu dhaqxe ani immoo ka'ee tananii mana aadde Sannaayit tokko dhaqa aadde Sannaayitii mucaashii saangafaa sana eebbisima jedhan silaa isaan sooressa qe'ee isaaniittuu namni nama butu zabeenyaanuu lama fuulduraan tokko duubaan tokko sarraatenyaa jedhani dubartoonni afurtu jira mana sana keessa sarraatenyaadhaan maalaan duratti dhaqee arge malee ergii qabeenya dhabeeti maalitti mana ishii dhaqee beeka argasi yoo narraa gorteetti ergan hiyyoomee narraa gortee ergi makiinaan koo sun lamaanis badanii narraa gorte durillee hiriyaa koo turte soorummaa qabna ture soorummaatti nan deebi'anis baratuu baruma tamma akkas gadi na fide malee ishii nama mucaashee eebbisiifattee isa durii irraanfattee na waamuu dhiiste ani garuu iyyummaa makoo qabadhe nan naqa dhaqee mucaan kee baggasii eebbisameen jedhan maal safuudha baraa safuudha Sannaayit duratti wajjin nyaannee guddannee wajjin dhugunnee waan hundaa taanee amma an harka qallannaan amma qabeenyi koo dhumnaanii mucaashii ani guddise mucaashii an guddise yeroo eebbifamu na waamuu diddi ani mucaashii akka mucaa kootti hiriyaa mucaa kooti mucaashii baay'ee nama rara nan naqa maal garuu ol nan seensisa waan na waamuu baatan man naqa ijoollee qe'ee kanaa maali mana haadha Sannaayit mana sana dhaqee dhufaani mucaashii tokko eebbifama jedhani mee isin immoo buna kana naa danfisaati mana kana keessatti yeroon dhufu buna naa danfisaati na eega mee ka'ee naqa Ramana ana lamlam marree Sannaayit mucaashii harree eebbifatti miti saatiin ganaadha maarra koo qabaree an ollaadha kanumaafan dursee dhufe keessummoota waamame malee ollaa miti awwaamicha barbaanne nan darbana dabarsi Sannaayitii ma biran naqaanii isheen hiriyaa koo duriitti maali waan seene hiriyaa koo durii mucaashee eebbifattu yoon eebbisee fi hojiillee ishee gargaaree bahe anoo keessummaa miti keessummaa anoo booda dhufa sa'aatii 9tti dhufa anoo dursee beekaan dhufe ooti an dursee beekaan dhufe mee Sannaayitiin naa waamish ergaatiin na seensisuu dindee maal zabeenyaan akkasii boo zabeenyaan karrarra dhaabatti nama eega malee maanni ni didu namni abbaa manaa namaan dhiyeessu weezaroo Sannaayit nama akkasii hin beekanii nama akkasiif iyyuu waamuu hojii keenya weezaroo Sannaayit nama akkasii hin beektu naan jette okay nama akkasii immoo hin beektiif hin beektuusaa
mee hin ilaallaga anaani barri gadi na deebisnaani weezaroo Sannaayit nama akkasii hin beektu naan jedha jireenyaa ishii maali yoo barri olis gadis yoo qabeenyi koo dhumtee ani uffannaadhuma uffadhullee dhabee uffannaadhaan nama daala namni waan wajjin dabarsina hin yaadattu qooyga amma immoo mee kanattan dhaqaa isa booda ol nagashamoo ol nan gashu maal zabeenyaan akkasii nama gaashaa nama uffateetu ol seenachuudha mana isaaniitti ay qabeenya kana waan ishiin nama koorsitu ay uffannaa kanaa mee ka'eetuma naqee ilaala gammas Weezaroo Sannaayit miti seenaa jettee tolee har'a miti kan mucaa isaanii eebbisiifatanii har'uma natti fakkaatanillee otooni as oddoo bira deemaa jiruuti na waamaniiru garuu sagantaan qaba ture walirra na jiraa bu'ee isaan ganama konkolaataan las dhaabeen dhufee beektaa na anatu dogoggore moo Sannaayit mucaa ishee eebbisiifatti moo akkamitti sagantaan goof kan walirra bu'ee jedheen beektaa har'a eegitee bakka naa tolee jechuudha qophii kiyyallee garuu konkolaataas balbalarra dhaaba rakkoon qabu miti cufeera illee riimootiidha konkolaataansaa okay ay Sannaayit baay'ee si gammadee mucaan kee eebbifamuusaa bakka toorgitee ammoo bartee bakka baay'ee biiziin ta'a beektaa baay'ee biiziin ta'a yeroo hundumaa baay'ee biiziin ta'an beekta gaa hojii baay'ee jira dhaabbatichallee kan sochoosu bakka abbaan bira jiru taanaan namni waan baay'ee si jala godha kanaaf boqonnaa man qabu bakka boqonnaan qabu takkaanii amma kanallee Adaamaa gaheen deebi'ee beekti ganamaan jechuudha Adaamaa gaheen hoteelicha ilaaleen waan hundumaa ilaalee tanan dhufee ijoolleen illee beekta hin baratu waan ta'eef baay'ee isaanii illee barumsa isaaniirra tuquu hin barbaadu akkasumatti abbaa manaa kufaanaa olma deemnee gad deemneetu dhaabbata sanas ilaalaa jirra warshaa sanas atakkam nagaa keetii baay'ee si gammade mucaan kee dooktareetii isaa fudhatee yeroo jedhan baay'ee nan gammade jechuudha ammallee nan jarjara waan ta'eef deemuun qabaa manatti illee piroogiraamii qabaarri sanbata waan ta'eef namni keessumaa dhufa sa'aatii 8 irratti beellameen jira waan ta'eef nan deema siifaa milkaa'ii siin jedha siifaa milkaa'u. Hai jirtu hordoftoota YouTube channel kiyyaa akkam jirtu nagaa keessan nagaa waaqayyo siifaa baay'atu jecha har'a waan ani hojjedhe kun isinii gala jedheen yaada jechuudha. Ani yaada jechuudha waan ani hojjechaa jiru. Bara kana keessa jechuudha bakka tokko yoo dhaqxe fudhatama kanatti qabaattu akkaataa uffannaa kee jechoota ati fayyadamtu kanaani daftee bakka iddoo deemtu tokko namni si keessummeessuu danda'a. Fakkeenyaaf akkuma jalqaba irratti ilaaltan jechuudha wayyaa amantaanii tokko uffadhee otoonni iddoo wayii deemee bakka wayii deemee namni gargaleeyyuu nan ilaalu jechuudha. Garuu zinnitti jedhee uffata garaagaraa uffadhee maal fakkaatee of bareechee of miidhagsee otoon deemee namni bara kanaa jechuudha akkasitti nama simata jechuudha. Kanaafuu namatu jedhanii bara tokko mammaaksi jira. Namichatu jedhanii uffata ciccitaa tokko uffateetu waamicha dhaqee jedhan. Uffata ciccitaa tokko uffatee yeroo waamicha dhaqu seenee taa'eera garuu namni abbaa kanaa jedhuun hin jiru. Namni abbaa sanaa jedhuun hin jiru. Nyaata ittiin kennanii callee dheema taa'a namni isa ilaalu hin jiru. Booda maal godhe seetanii manatti galeetu namoota warra baay'ee mimmiidhaganii uffata uffatanii jiranii
hin keessummeessu, waan dhugan hin kennamaafi, waan nyaatan hin kennamaafi. Sirriitti jechuudha. Gara warra ciccitaa bututtuu uffatanii immoo namni zoor jedhee ilaalu hin jiru. Isaa booda namichi sun waa hubatee galee suufii sirriitti uffatee karabaataa kaawwate sirriitti of miidhagsee deebi'ee dhufee yeroo taa'u noor jedhanii bakka duraa toon taane bakka isa kan biraa bakka isa gaarii irra teessisanii maal nyaatta maal dhugde waan hundumaan naa fidan namichi maal godha seetan uffata isaatti waxis biddeenis isa dhugamus isa maal godhamus jechuudha. Uffata isaatti fuudhee diddibe nyaadhu situ na kabachiisee nyaadhu situ akka na keessummeessan godhee nyaadhu situ ol na seensise jedhanii uffata isaa hundumaatti minaan akka jirutti diddibee jedha. Kanarraa maal hubanna seetanii namni uffannaa keef kabaja kennaa si appiiraansii keef argamuu kee akkaataatti argamteef kabaja kenna malee namni keessa kee namni beeku hin jiru isiniin jedha. Kana fakkaata viidiyoon kun inni har'aa jechuudha. Bu'aarus hin dandeessu waa sirraa hubachuu dandeessu. Of qabachuun immoo maalumaaf gaariidha. Bakka kamuu ennaa deeman qulqullina ofii eeggatanii zinixaanii waan qabaniif jechuudha. Waan mana keessaa qaban mimmiidhaganii yoo deemanii bakka kamittuu fudhatamni ni jiraata. Isiniin jedha akka jaallattan abdiin qaba. Viidiyoo kiyya aga dhumaa naa daawwadhaa.